guddoo dansaa. Akeeka kaayyoo jireenyaa yoo na gaafatte waan tokko sitti hima. Nami gaaf dhalatu qullaa gara lafaa dhufa garuu sanyii kaayyoo waaqayyoo of keessaa qaba. Sanyii of keessaa qabu san nami hundinuu addunyaa kanarra facaasa. Yeroo dhufu qullaa akkuma dhufe yoo deebi'ee galullee qullaasaa deebi'ee galaa sanyiiwwan namoota keessa jirtu garuu hirreensa keessa bakka hin qabdu. Addunyaarra facaafamtee namoota biyya lafaa jiraachisuuf namaa kennanti. Namooti qabeenya isaanii guddaa fuula lafaa kanarra yookiin garaa biyyee jala barbaarsa jooruu qaban jedhee yaadu. Waaqii kennaa namootaa biyya jalatti hin dhoksine waan ta'eef kennaawwan gurguddaan qalbii namootaa keessatti awwaalamanii jiran. Humni qabeenya yookaan riisoorsii addunyaa kanaa hunda sochoosuu dandeettu humna alaa adoon ta'in humna keessa namaa jirtudha. Ilaalchotaa fi yaadota moofaa yeroo durii keessatti hidhantee jirta yoo ta'e kaayyoon keessi dursee du'uuf karaa jira ariifataa jira. Waaqayyoo bara kamiyyuu keessatti qaroominaa fi